Odduma argitta argamanni. Onne isheen tun Oh, argamu. bakkuma akkuma taadde meechuu hafuura bakka hundatti sana. Aywa. Aywa. Goobas. Nagaan siif haa ta'u. Ati ammallee peenxoo moo islaama? Ammallee. Ammallee dhugaa waaqa. Ammallee dhuma sin hordofuutti jira akko. Maan hordofta maaliif agartee rabbiin hin hordofneeti? Mari nabiyyoota Yesuus maaliif duukaa hin buuneeti? Jalqaba nan baradha kaasin rabbaastii qajeelummaa nama barsiistu moo ijoollummaa nama barsiistu jalqaba Maa akkamatan barnoota jechuun ati barnoota amata waan 12 baratanii miti. Barnoota guyyuma tokkotti waan rabbii takka baratanii sa'a takkattuu baratta. La inni barnoota isa waggaa 12 baratanii tura salpha. Rabbiin ammati rabbiin hin baranneeti. Waa'ee rabbii eenyummaa rabbii. Maaf hin baranne? Okay, rabbiin dhugaa kami? Rabbiin dhugaa meeqa? Inni sanoo kami? Inni sanoo eessa jira? Gaafiin keessa naan galle. Waaqayyoon dharaa biyya lafaa kana jira moo hin jiru? Waaqayyoo dharaan? Waaqayyoo sobaan jechuudha? Waaqayyoolii kan jedhama, waaqayyoolii sabaa, waaqayyoolii tolfamuun kan jedhama biyya lafaa kana guutee moo hin guunne waaqaa fi lafarra? Akka ajaa'ibatti guutan malee. Sana hunda keessaa kan dhugaa kami? Waaqni dhugaa kami? Waaqayyo dhugaanii kan inni dhugaanii kan hin sobne kan hin hanne. Waan jedhe Yesuus waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofa jedhe. Aywa. Si galee? Eeyyee. Dhuga moo soba? Dhugaadha malee. Akkas abbaa malee Yesuusa waaqayyoo dharaati moo waaqayyoo sobaati? Amma waa si galuu qaba. Yesuustu jedhe ofumaaf jedhe. Amma fakkeenyaaf namni afaan Oromoo beeku asirraa obsineet qofa yoon jedhe namni biraa ni beeka jechuun itti fedhe moo suma qofaaf beeka jechuu kiyya? Namni biraas beeka malee. No. Afaan Oromoo akkasii namni afaan Oromoo beeku obsineet bichaadha yoon jedhe hima kanatti dubbiin dubbadhe kanarratti jechi kun namni hundi afaan Oromoo ni beeka jechuu kiyya moo si qofaaf beeka jechuu kiyya? Namni hundaas hin beeka jechuudha. La ilaha illallah. Fakkeenyaaf amma afaan Oromoo mana kana keessa daawwattoota keenya mana kana keessa takka mana keenya keessa fakkeenyaaf obboleetti mana keenya keessa maatii teenya keessa dubartiin takka qofaatu jira isheenis obsineeti yoon jedhe dubartii biraa ni qabna jechuudha. Eeka. Biyyee hubadhu duraan isaas jechaa jiran obsineet lubbuu akka tanas Lala dhugaa waaqayyo naa galee garuu gaafii jallaa waan na gaafatanii kan deebisu. Amma gaafii okay diriiraa si gaafadha kana dhaabbadheen si gaafadha ol ka'ee qoy. Omaa lala dadhabdaniitu malee anaa jettan kaanaanis immoo kaa. Wallaahi kana shoggoddommaas. Gaafiin diriiraa fi jallaa qaba waan jedhe akkana yoon jedhe afaan Oromoo seeruma afaan Oromooti. Maatii tiyya keessa maatii abummaas keessa dubartii takka qofaa jira isheenis obsineet yoon jedhe dubartii biraa obboleettii biraa ni qaba jechuudha. Dubartiin ni qaba. Ni jirti jechuudha dubartiin tokko jira jechuudha moo lama moo sadii moo afur jechuudha hin jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos akkana jedha jee goobas. Yesuus Kiristoos waaqayyoon tokko qofaa tokkichi dhugaa sanis abbaa qofa jedha. Waaqayyoon biraan jira jechuudha. Hin jiru. Goobas akkumaan ani dubartiin tokko qofaa jira takkittiin maatii teenya keessa takkittiin sana obsineeti ani dubartii ta'uu hin danda'a jecha san keessatti. Hin dandeessan. Amma fakkeenyaaf dhiira amma fakkeenyaaf maatii teenya keessa dhiirri tokko qofaa jira innis anuma yoon jedhe anuma qofa jechuudha kan biraan jiru jechuudha. So Yesuus Kiristoos akka jedhu waaqayyoon tokko qofaa jira jedhe tokkichi sanuu kan dhugaati innis abbaa qofa jedhe. Kana jechuun namni Yesuusiin waaqayyoo jedhe waaqayyoo dhugaatti ama waaqayyoo dharaati. Waaqayyoo dhugaadha. Hin ta'u. No. Hin ta'a malee. Hin ta'u. Yesuus akka jedhe Yesuus akkana jedhe Yesuus waaqayyo Yesuustu dubbachuu waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaa qofaa jedhe. Ati dhuftee Yesuusiin waaqa jettee waaqa dharaatti moo waaqa dhugaati? Eesuma akkas jedha iddoo akkas jedhu naaf fidaame. Yohaannis 17 lakkoofsa 3 dubbisi. Sini
yani isin akkuma macaafara yerootti dubbattan malee hiikan hiikuu barbaade gadi buustanii iyyaanne. Maali kee? Akka macaafara jirutti dubban kana bara. Okay, akka jedhe Yesuus. Akka nama kitaaba dubbistuutti dubbisiin akka quraana jaallattan sanatti akka quraana dubbistanii itti sanatti. Akkamiin dubbisnaa? Yesuus Kiristoos Waaqayyoon tokkichi abbaa qofa jedhe. Yoon Yesuus hin waaqa jedhe waaqa kijibaati. Waaqa daraa waaqa tolfamaa ta'e jechuudha. Yoon hafuura qulqulluu waaqa jedhe hafuura la isaan ala waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu sana hin jedha dhugaa. Wangeela irra waan akkas jedhu yoo jiraatan kiristaanaan ta'a hin jiru waan akkas jedhu. Waaqa abbaa dhaggeeffadhu fanii akka ittiin dhaggeeffadhu. Waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyoo jedha. Yoo jechi kun jiraate ani pheenxeensii taate islaama taata. Dhugaadhaan an taa'e nan baasan eega. Wangeela fidan eega. Aishee dhaggeeffadhu jedhan fanii dhaggeeffadhu jettee fanii hin jirtu. Dhaggeeffadhaa gaa kijiba islaamaa kijibamoo nama abumaasi kijibamoo islaamaa fi kiristaanaa illee hin jennu. Mucaatanaa kijibee dhaggeeffadha. Akkanuma firraa jechuun jarana waanuma dhageessan qofaan hin deemina. Amma deemaa jee Yesuus Kiristoos deemaati maqaa abbaa maqaa waaqa abbaa hin jenne maqaa abbaa maqaa ilmaa maqaa hafuura qulqulluutiin cuuphaati barattoota koo duuka buutu barattoota taasisaa jedhe sadeen tokkummaa waaqayyoon jedhu amma bakka tan dhuftee cinquu deemti waan hin jirre. Maqaa isaa obsineet si obsine har'a obsin jiru islaama taataa qofa ol qabda haa guddisaa hin guddisaa egaa. Allah isi. Deebitee? La ande bane barbaada. Oh. Eessa qotte isi ol jirti. Obsee biraati. Obsee kam? Dessa. Salaamu alaikum. Nagaa waaqayyo siif haa ta'u. Islaama moo kiristaana? Islaana. Islaanidha? Yooyya? Yooyya. Fuulaa kamii gad dhufte? Ana mo. Ilma jiru dhufama. Fuulaa kam jirta? Nangar keenya jira. Fuulaa kam? Gar keenya jira keenya. Gar keenya sema. Salama. Karibu. Stare. Asanti. Aye. Welcome jenne. Kenya isani. Waliin turree miti onanna isanii bir dhufee miti. Yaadadhu. Gaaf. Yoom. Nama wayii gar keessanii naa fitee waliin turre. Sikumbuke. I don't know. Yaadadhu. Baay'ee waa baay'ee fannee peentee tanaaf biizii nu tolche. Fuula Keenyaa fuula kam Keenyaa ees naannoo kam? Baandagaani. Gar Nairobi kan jiru. Nairobi maali section 8 Milango Kuba eessa to imara daa'ima kanallee. Garasli jira. Maal jiraatti? Fuula madaara sanillee turre waggaa meeqa dura? Waggaa 20 fi maal dura? Dhiira kana waan manni barreessa. Followisni ergata dhiira jedhee waan manni barreessa. Yaa Waaqayyo keetu diqaalaa jedhaniin dhugaa Yahudaan. Itti ana arrabsita. Okay, obsinet? Wayi, anama. Obsinet takkaa jechuu gubbaa. Kunoo isee kana laanna cinaa. Isee tanaatu Waaqayyo abbaa, Waaqayyo ilma, Waaqayyo hafuura qulqulluu. Sadeen tokkummaa waaqayyoo jedhanii kanaan hin jiraan jette. Yoo jiraate ani amma gooftaa akkana siif fudhadha. Ati islaama taataa yoo eeyyee naan jette. Maaf rakkina ree? Obsi! Namni abuu Muwaaz harka seenee. Maal haa jedhu? Urjiin hin dubbattu? Urjii maali? Urjii? Urjii Oromoo? Allah kutta isin jechuun. Seenaa meeseejii dhaamsa qabdanii? Obse? Wayi. Waan gaaffiddanii?
Maal qabattanii gad dhuftan? Nagaa malee waan qabadhee sanii dhufa. Ona na beektaa isanii biratti islaanii ture. Akkasiin yaadadhu bar. Subhaanallah. Maal addaa banne ree bar. Subhaanallah. Waa soomaa jirta? Eessa? Achumaan tiraa hin qottee bar. Kun yeroo suni biizii ture naani warri bakka warra wayitti garga isanii naaf fidanii turan amma Ayyee. nama wayitti kana dubbistee anatti wasii barsiisanaa jettee turte duuba isiillee waliin garre. Abdii dubbisime abdii. Abdii kan mucaa'ee Abdii jechuun abdii garee shaadaa warra barnoota garee islaamummaa dhufee fuulaa itti sooman fuulaa itti baratan isaan waan tolchaa barsiisota jiranii abdii abbaa ruumii kana isa follow godhi mana garee dubartiin itti barattu jira achi keessatti aadii asii godhani zuumii keessatti tole. Obse wayii isa biyya kana follow godhi abdii Musaa kana follow tolchi. Lakkoofsa keetti barreessi inshallah okay. fooloo walirra qabnaa yoo nana fooloo deebisee ture. Okay waan ni barreessiif lakkoofsa kanniif ka. Fuula Nairobi warri jirus baay'eedha fuula Nairobi faa nama baay'ee jira miti fuula sanitti faa nama sii goona inshallah. Tole. Ayyee bareeda. Baga amma naan dagadhee bara annama islaamummaa irratti gadi dhalatee see amma naan irraanfadhe subhaanallah. Poole sana forgive us. Baga jiraatte jabaadhu inshallah rabbi siifa laaffisin na tole. Ayyee bareeda. Bareechi baradhu tole. Yoo waan soomne waan baranne waan dubbisne beeytaa. Peenteen kallattiin dana dhulte Yesuus fudhadhu siin jetti bar kanamatti. Kasii bar. Baga islaamummaa rabbi sii kenne. Alhamdulillah. Ilaalmuun Abshir waa baay'ee nama biyya lafaa kana waa baay'ee nama mudata. Jabaadhu obsa barbaachisaa komitmentii jedhan sana. Goolii yookaan miishina waa qabaachuu qabda inshallah. Waa hundaa namni nama barata inshallah suutuma gartee poolee jedhamus akkasumatti hin baratta.